Har'a gaaffiiwwan lamaan tokko deebisna. Kan jalqabaa namni yeroo boo'u maaliif furraa'a kan jedhudha. Kana malees immoo maatiin daa'immanii hedduun kan gaafatan daa'imman tokko tokko maaliif imimmaan callisee fuularra yaa'a kan jedhudha. Mee kana lamaan gabaabsinee haa deebisnu. Kan jalqabaa namni yeroo boo'u maaliif furraa'a kan jedhu. Noormaalii iji keenya gara keessa biratti karaa funyaanii jechuudha. Iji keenya karaa keessa qaawwii xiqqoon kan naazolaacrimal duct jedhamtu jirti. Naazolaacrimal duct kan jedhamtu kun immoo egaa iji keenya funyaan wajjin akka wal quunnamu taasisa jechuudha. Walitti ba'a. Kun maal godhaa? Noormaalii imimmaan erga xannacha laacrimal gilaandiidhaan oomishame booda kan qola ijaa biratti argamu imimmaan keenya ija keenya jiiseeti nama noormaalii biratti jechuudha. Karaa naazolaacrimal duct jedhamtu kanaa funyaan seenee achiin dhabamsiifama qaama keessaa osoo nutti hin beekamin jechuudha. Kun egaa noormaaliidha. Imimmaan ija keenya jiisee karaa naazolaacrimal duct kanaa funyaan seeneeti kan inni ija keenya keessaa badee imimmaan haaraan oomishamaa deemu. Haa ta'u malee yeroo nam tokko boo'u iji isaa imimmaan hedduu oomisha. Yeroo ija keenya keessa imimmaan baay'atu immoo imimmaan hangi ta'e fuularra gad dhangala'a. Kan kanarraa hafe immoo maal ta'a? Qaawwa kanaan funyaan seena. Akkuma duraanii heddummatee funyaan seenaa karaa naazolaacrimal duct jedhamu kana hangi ta'e immoo fuularra dhangala'a. Haa ta'u malee kan funyaan seene kun waan heddummatuuf osoo nuti hin beekin baduu hin danda'u. Osoo nuti hin beekin karaa funyaan keenyaa liqimfamuu hin danda'u waan ta'eef furrii dabalateeti akka furriidhaan kan inni funyaan keessa dhangala'u. Kanaafidha namni yeroo boo'u waan furraa'uuf. Sababni isaas imimmaan hedduutu karaa naazolaacrimal duct jedhamu kana funyaan seenee baay'inaanii akka inni baay'atee mul'atu ta'a. Kan lammaffaan daa'imman tokko tokko maaliif imimmaan callisanii fuularra yaa'a? Keessumaa waggaa jalqabaa daa'imman tokko tokko hanga daa'imman persentaa 20 kan ta'an ijoollee 100 keessaa ijoollee 20 kan ta'an ija keessumaa gama tokkoon callisee imimmaan fuularra isaa yaa'a. Kun maaf ta'a jennee yoo ilaalle daa'imman tokko tokko biratti daandiin imimmaan ijaa fuutee gara funyaanitti geessitu kun isheen kan naazolaacrimal duct jedhamtu kun uumamaan cufaa ta'uun akka imimmaan ija keessaa ba'ee gara funyaan hin deemne ta'a. Yeroo kana egaa maal ta'a? Imimmaan kun funyaan waan hin seeneef fuularra gad dhangala'a jechuudha. Daa'imman noormaalii kan isaan imimmaan oomishuu jalqaban naannoo ji'a tokko boodadha. Hanga ji'a tokkootti daa'imman imimmaan sirriitti oomishuu jalqabanii yeroo boo'anillee imimmaan hin qabani. Haa ta'u malee ji'a tokko booda yeroo imimmaan oomishuu jalqaban imimmaan oomishamee ija jiise kun funyaan hin seenu waan ta'eef cufaa waan ta'eef daandii sun fuula isaaniirra gad dhangala'a jechuudha. Gam tokkoon gama dhibeen kun jiru. Kanneen daa'imman akkasii qaban maal gochuu qabu? Harka isaanii dhiqachuun gama ija sanaan karaa keessaadhaan jechuudha. Bakka qolli ijaa lamaan wal argu gama funyaaniidhaan wanti jajjabaatu tokko jirti akkuma suurarratti argitan kana bakka kana gad qabaniiti gadi dhiibu. Yeroo gad dhiiban hanga santimeetira tokko gadi yeroo dhiiban guyyaatti yeroo 4-5 akkas godhan wanti kun ni banamti. Daandiin naazolaacrimal duct jedhamtu kun banamuudhaan imimmaan gara funyaanitti dabarsitee dhibee kanarraa furmaata kennitiif daa'immaniif. Akka kanadhaan yoo maasaajii goone wanti kun banamuu danda'a jechuudha. Akkasumas yoo qolli ijaa qodii ta'ee kan jiruu fi akkasumas gama sanaan cimmiyaan yookaan udaan ijaa kan jedhamtu cimmiyaan yoo jiraate bishaan danfe qabbaneessinee fooxaadhaan jiisnee ija sanatti gad qabnee ija sana qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo akkas goone daa'imman 10 dhibee kana qaban keessaa daa'imman 9 hanga waggaa tokkotti dhibee kanarraa bilisa ta'u. Ofuma isaa jechuudha. Maasaajii gochuudhaan sukkuumuudhaan. Yoo hanga waggaa tokkotti dhiisuu dide akkasumas yoo infekshinii waan godhate fakkaate ogeessa ispeeshaalistii ijaa mariisuun baay'ee barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.